kun harmee kiyyaadha. Harmee kiyya. Akkatti inni harmee keenya jaallatu argitanii baay'ee akka inni jaallatu yaa'u yeroo waamnus immaa'ee gammachis jennee waamna isa baay'ee jaallatti. Maanu sima hodhunnaan wal dubbisnu nu waraabi. Yo kafiche lalo. Rawi. Do gogol berbagi. Nila na roko basiru. Sasana wakami. Wuyu. Sana garu. Argitani. Yo. ጓደኛ argitani ጓደኛ kiyada mai fotida. Ofuma di mai zamni nangiramte wala yeru. Mutani widini ko kuno asirani sikko. Maisa welcome jechuudha bidee dhufe. Hai. Argitani. Boda azofna. Bal'ina. Okay. Kun welcome. Gana yu wal dubbisu argitani. Gana wal dubbisu. Kenya lola waga. Hayya jirra jirtu hordoftoota YouTube channel ki akkam jirtu nagaa keessanii nu baay'ee nagaa keenya har'a bakka fataa kan jedhe zana kan jedhe daabboon harmeen toshitee nu fide garuu galgaladha yaa'uga ibsaatti ibsineetu waraabaa jira kunis jaalala isaanii qabnu miti jira jaalala isinii qabnuu fi akkasiin daabboo jaallattanis waan beekamu Jaalala fikiriidha. nama baay'ee mana kana keessa jira yaa'u dukkana waan ta'eefidha kana isiniin jana daabboo nu muri daabboo harmeen keenya nu fide Waaqa galanii sifata'u nyaata qophaa'ee kana eebbisee qulqulleessinu kenna maqaa tokkichi galmee Yesuus Kiristoosiin jenne. Ameen. Akka aadaa Oromootti immoo gora gobbaash qorabduu falleessi fuutuu balleessi kan Maali? Daabboo jechuun kanadha. Daabboo nama baay'eetu jaallata. Naqa. Yaa buna gadi baafannee jira galgaladha waan ta'eef naannoo keenya galgala yeroo hundumaa galgala maatiin walitti sassaabamanii buna dhuguu haasawaa taasisuu harmeen keenya illee akkasii yaaddan baay'ee beekna borii isinii dhufti amtiire bor bakka baay'ee si yaaddeetti baay'ee isaanii yaaddeetti isaanillee dhuguma dhugaa dubbachuuf isheen tokko dawwalte harmee keetti nagaanaa himii harmee makoonatti fakkaatu jette dhugaadha. Borii sin dubbisti eegaa guyyaadhaani. Kam daabboo sanbatee xixinneessite moo guguddiste? Anutu naqaanii. Dafa yoo sanbatee illee beektaa. Waraabdee taa'u ati waraabdee ta'a. Ani mo'anitti waraabee Maale immaa'een ammayyuu koo ortodoksii waan ta'eef niin beekas dura ortodoksii keessan ture baran. Kanaafuu niin beeka waan hundaa. Sambatee maashini. Sambatee jechuun kan hudii dhugaa wayiitu jira. Hudii moo sanbate. Nakaan masaaraa fudhatee kan deddeeqaa muruu kan boollaa qofforuu maannoo waa sokoo. Mikaa'eliidha. Mirxiidha daabbichi immoo. Baay'ee malee yeelelleedha bar daabboo biyya keenyaati bar maseete. Hayi rakkoon qabu. Baay'ee bareedaadha. Thank you so much galatoomi baay'ee si jaallanna umurii nu dheeradhu. Ammallee akkoo argiteetta akaakilee Abaabiyyuu. mucaa akka kuufaa amma argitutti umuriin kee Mucaa akka kuufaa. Kana jiru. Warraan dhashuu akkuma jedhama.
Madam diqayyaru fire widdi mucani widdi ngun maamaga. Anke marbu sardaman jira. Innima Kanaaf yeroo mali jate binni koy. Widdi jate fi. akkasii silaa sinqixuma ilaalamna moo kan isin deessaniif kan hin deessu Gedani innumti mal qaba kana Kara jaalatti kuni gilsiidha. kana Kan dira yang dubara ada tahu. harmeen kiyyaaga kalessa uftee jirti. Fataanu gootetti hin deereka. Baay'ee. Daabboo nyaanne kuno daabboo sanaan warqee akkatti furdate. Jijjiirama laa jijjiirama jira. Fufurdatteetti namni kan akka kalessa akka hin gaddamti. Diddiimatteettis anis fufurdadheen jira. Na amma gaa harmeedhaa fi waan tokko binneetu sarpiraayizii goonaa jennee yaadaa jirra. Maal akka binnuuf garuu amma isinitti himnu yeroodhuma sana isinitti agarsiisna. Ishee maazariillee jechuudha harmeellee sarpiraayizii goonaa maal akka isheen jettu akkamitti akka gammaddu akkamitti akka nu eebbistu irra caala eebba barbaanna waan ta'eefi baay'ee haadholiyyoo nama eebbisanii Nama gammachisa. nama qajeela Jireenyi nama qajeela. nama tola jedhama. Eebbi harmee. Harmee keessan isinillee sirriitti of eebbisiisa. Abbaarrayyuu haadhaadha. Haadhatu barbaachiseedha sababni isaa itti cinqamtee gaafa da'umsaaf baay'ee miidhattee waan deessuufi isa guyyaa sana iyaadata jedhanii waaqni gaa yoo namatti muufatti gaarii miti. Yaa amma tokko haadha ofii hamma danda'anii gammachiisudha. Kanaaf amma warqii faana gara magaalaa deemaa jirra. Ofii keenyas waan of goggoonu jira waan ta'eef amma dubbannu waan of goggoonu achumatti ilaaltu harmeedhaafis waan binnee sarpiraayizii goonu jira. Isiniin jennaa gaa viidiyoon waluma jalaan isin bira gahaa dhaqqafatee Dama viidiyoo ajaa'ibaati. Borumoo waan Takuuti. adda Ma oskaadhayi. sarpiraayizii dhenis irraanfadhaa Yaadatina bakka. yaadatina. Ishee? Kanaaf waan ajaa'iba viidiyoo babbareedaa tokko sin qaqqaba. Bakka of qopheessaa sin garuu ilaaluu ija keessan as guguddisaati. Warri manatsarii qadee manatsarii keessa walawwalaati. Qophaa'a sinin jennaa bakka. Kana fakkaata sinin jennaa turtii gaarii siniif haa ta'u viidiyoo kabiraatiin dhufna. YouTubii warqii irrattis illee viidiyoo Nadagattanii rabbiidha dhaqa. baay'ee dhugaa isinitti maasini goy viidiyoo shi kaleessa saffu jettanii maaliif ilaaluu diddan? Maa nadagattanii Nama rabbiidha. irraanfattu Ani jiru. nama irraanfattu ta'e. Dhuguma garuu argite feesbuukii illee yoo ati irraa tutturte Tutturte namni namni laayikii siin siin godhu, godhu wee, waan ati hin poostii jira. goote namni ilaalu argite miti Sirri. bakka. Namni Kanaaf baadiyyaa amma- galee bade jettanii nama akkana godhudha ishee. Isinii baadiyyaa deemtu baadiyyaan deemina jedhameera waan ta'eef gara fuulduraatti illee baadiyyaa akka hin deemne isinis namni wayii mas xanqaqaa nuu kenneera. Katamaatti galaa. Katamaatti galaa baadiyyaan naqiinaa jedhee akka viidiyoo kabira hin dhufna. Ciao. Haara deebinutti ciao. Bye.